Welcome, Sena. Thank you. Akkam jirtu? Hin beektan otoo onnee isinitti mul'isee jiraadhe akka isin naa gootan akka isin Oromoof gubattan akka itti rafuu dhabne akka itti jiraachuu wallaalle. Hayyee galatooma waan jechuus hin barbaade. Maayikiin kunillee adda roobaaf na fakkaate naa dabaa jira. Akkam naa jirtan? Naga jirtanii? Yaa ayyolee tiyya, yaa obboleeyyan tiyya, dhugaa isiniin jenna. Hedduun gammadee jira. Akkanatti rooba keessa dhaabbattanii na simachuun keessan hedduu onnee natti horee jira. Tun yeroon teenna deebinee haasofna nafxinyaa gabbaruu dadhabnee jirra. Abaabayyuuf akaakayyuurraa akaakayyuu itti qallee as geenne biyya nafxanyaan ijaaramte tana biyya otoo hin ta'in impaayera Itoophiyaa tana dhiira otoo hin ta'in dubraan kuffisnee jenna. Ayyoleen kuffisnee jenna. Hin shakkina dhugaa isiniin jedha. Hin shakkina Jawaarillee mana hidhaa jaatee nuti Jawaariif hanga jiraachuun Itoophiyaa nageenyi Itoophiyaa Jawaar irratti rarra'a. Waadaadha kuni. Mootummaan addunyaa ni beekti. Itoophiyaan nagahaan jiraachuuf, Abiyyi nagahaan jiraachuuf, Jawaar nagahaan jiraachuun isaa dirqama biyya saniiti. Kanaafiyyuu dhugaa isiniin jaarkanii guyyaa walga'iirran oolee jedha. Warra aangoo qabu, warra meeshaa waraanaa qabu, warra kannii wajjin haasaa oola. Du'ee akka saree najisaati Abiyyi biyya saniif. Abiyyi addunyaa tana sossobee jira, Oromoo qofan sossobne. Kanaafuu Abiyyiin kamalu akka Oromoo kijibeessanitti akka nafxanyaan bara 1890 keessa calanqoo fi aannolee irratti nama oofittu afaan Amaaraa dubbataa dhufte. Nafxanyaan baranaa tun ammoo afaan Oromoo dubbatti. Garaagarummaan tokko hin jirtu. Nafxanyaa kan gorra jiru kan kaleessa abbaaf akaakayyuu keenya mifixee jedhee kan biyyaa nu baase nafxanyaadha. Nafxanyaa tana ammoo ni duuna malee ilma hin guddifannu amma booda ni kuffisna. Galatoomaa deebi'ee isiniin haasaa isiniin jedha galatoomaa. Geettu miti as dhiyaadhee yoo dubbadhe naa wayya jedheetiin as bahe isin achi taa'e naan jette. Duraan dursee biiftuu lafaa ka dhufaa jirtu walaloo bareedaa galatoomiin afaarsuu keetiifin siin jedha. Itti aansee ammoo Aminaa Zeetunaa warra carraa kana naa kennee isinillee walitti fidee harka naa dhahaa fi naa galatoomaa isiniin jedha. Sadaffaa irratti ammoo ayyolee obboleeyyan yeroo keessan fudhattanii bakka biraa ka deemuu dandeettan dhukkuba yeroo koroonaan nama miidhe kana keessatti dhufuu keessaniif akkasumas ammoo obboleeyyan keenya abbootiin keenyallee hedduu galatoomaa isiniin jedha. Amma maal godha isin fakkaata akka yaada kiyyaa waa'ee advokasii kan amma torbee dabirarraa bahe irratti gaafiif deebii keessatti isiniif deebi'ina dubbisee jedha. Oduu gabaabduu akkasii dubbadheetiin kaan akka gaafiif deebii waliin mari'anna yeroo baay'ee waan qabuuf as buluullee waan yaada qabuuf waliin mari'annaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkasiin ta'a miti. Ayyee ila maal isiniif fakkaatte ani akkuma amma isin jettee ijoollee dhaabbadha dhaladheen guddadhee warri biyya keenya wal beeknaa aadama san keessatti guddadhee ani wayii samiirraan dhufnee Ameerikatti dhaladheen guddanne. Haa ta'u malee waa'ee Oromummaa kana xiqqoo ta'ee abaa'oo yeroo dhufte irraa beekaa. Waa'ee dubartii miidhaa dubartii kanallee sanuma wajjin beeka jechuudha. So haati tiyya namni haadha tiyya beekanii Shubbee jedhamti maqaan dhaloota isii. Shubbeen tuni baay'ee na jaalatti. Baay'ee na jaalattillee I guess ani buga kiyyoorri dubbisanoo jiraatte jaalala isii parsantii tokko yoo namaaf kennuu danda'e ani galma gahee jedhee yaada. So jaalalli haadholeen teenya nuuf qabdan
jaalalli ilmaan teessaniif kennitan jaalalli abbaa manaa keessaniif gosa teessaniif kennitan dubartiin Oromoo dubartiin biyya teenyaa ru'ii isii otoo hin ta'in jiruu isii guutuu maatiif ilmaaf abbaaf gosaaf jiraatti nan beeka. So dubartii jechuun akka yaada kiyyaatti sibiila cabe sibiila dabre akka mammaakni warri dhiiraan of olchaa jedha waaqni beekee bofameedha hooggatee jedhe marattu amma dubbiin maal isinitti fakkaate gabaabinatti engadda kana ani kara East Coastiin dhufee jedhe jechuudha ganama kana dhiyeenya kana oolmaa gaddeemaan ture torbee dabre immoo Atlantaan ture maal yaadadhe otoo buka tokko dubbisaa jiru waa'ee ijoollee Children of Hope ka jedhu ijoollee Oromoo 64 ka akka gabraatti yeroo Minilik biyya bituusan jechuudha yeroo san keessa akka seenaan dubbatutti baay'inni Oromoo kar miliyoona 8 haga 10 jedha san keessa walakkaan hin duute barsan keessa walakkaan ijoollee Oromoo hin duute yeroo Minilik biyya dhabse jechuudha Minilik jechuun Minilik fi Haile Sillaaseen kan manurratti ijaaraman ardii ta'e irratti otoo nu ijaa agarru otoo nu isa ergamaa nama jalaa baafnee teessoo irra geennee akkana nu godhu kana yeroo Minilik saniyyuu Oromoon akkanatti qalame Oromoon walakkatu du'e miliyoona 50 Oromoon hadha qabsoo kennaaf miliyoona 25 ol kennuuf qophoofnee jirra. Maal isiniif fakkaate duratti xiqqoo tuttuqee jira. Iyyaadadhaa Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo yoo dandeenye iddaan buqqisnaa yookiin ilmaan itti guddisnaa jira. Nuti ilmaan Waaqoo Guutuuti. Nuti ilmaan Taaddasaa Birruuti. Qabsoo tana amma booda ilmaan ittiin guddisnu. Qabsoo tana bilisummaan tuni dhugaa waaqaas hin jaran gara kiyyaan. Nama hedduutti gabbarree jira biyya Itoophiyaa tana. Hedduu itti dhiigan galaafnee jira. Ofii lafa bullee jara samiirra kennee ofii bakka mi'aan lafatti qonnee galchinee jara gabbarreen dadhabne. Nafxanyaan gan barbaaddu nu ilmaan Oromoo jiraachuu otoo hin ta'in nuti garba nu gootee ofii ammoo waaqa of gootee nu salaachisuu barbaadde. Gabbarree jira nu gahaa jira. Kanaafiyyuu ka beekuu qabdan ka dhugaa rabbiis niin jedha. Yeroon tun yeroo teenna yeroon tun yeroo saba gabroomeeti irrallee hin oolla shakkiin godhina. Wanni isinirraa barbaannu waa lama qofa. Tokko ofitti amanamummaa keessan gochaan amma eengadda ta'e kun ka agartan kana keessaan otoo miidiyaan agariin goonee jenne maa hin agarre waan nafxanyaan godhaa jirtu. Nu Oromoo qofa otoo hin ta'in namni wajjin dhaabatu qofa hundayyuu akka najisaatitti miidhaa jirti. Kanaafiyyuu afaan keenya qabannee jalaa waan dalagnee yoo dhuma eegdee biyyuu hin dandeenye booda isin finne jechuudha. Kun ammoo akka jalqabaatti naa laala. Akka kajalee jalqabaatitti. Qabsoo kana keessatti ka hirmaataa jiru dhugaa isin jedha. Dubartii hedduudha. Shamarran hedduudha. Qabsoon teenya ceetee jirti. Qabsoon teenya yoo yaadatan taate ani jiruu kiyya irratti hawwiin kiyya Oromoo addunyaa irra beessuu ture. Amma yoo ilaaltaniin Oromoo saba guddaa jedha martinuu. Oromoo saba guddaa Itoophiyaa keessatti akkana miidhamee jira. Bilisummaadha kun dhugaa isin jira. Waggaa 4 dura waggaa 5 dura Oromummaa tan haqanii nama bicuu nama xiqqoo qofatu bosona Oromiyaa keessatti bosona Baalee keessatti bosona Arsii keessatti ka duuti isaa hin beekamne ka seenaan isaa hin galmeeffamne du'a saree du'aa ture ilmi namaa ilmi Oromoo keessattuu akka gaallaa jedhan sanii namallee ta'e gaallaallee ta'e hin ajjeesinaa jedhan san si gale namaa gad taanee jiraannee jenne namaa gad taanee as geennee jenne namaa gad ammaas booda taanee hin jiraannu. Kanaafuu qabsoo teenaan kan hin dhaamuuf lamaaf hin dhaama. Tokkoffaa dargaggoo teenya ka biyya jirtu ka dhiigaan kaffalaa jirtu qabsoon tun hadhooftuudha. Ani biyya bareedduu kana keessa qilleensa bareedduu kana keessatti bashannanaa isin afoo dhaabbadhee dubbadha dhugaadha hirriba na ooggaa ijoolleen teenya ammoo Oromiyaa Tuqurincinni irraa bahaa dhiharraa nutti bilbiltan kan guyyaa waan biraatii miti waraanuma nu ergaa jette waan biraatii miti addunyaan nu iyyaa jette nullee ka jenneen ka achi dhufnee hawraanu dhabnu malee mootummaa kan kakalee dhiiga keenyaan as ba'e kana akka inni najisaa akka ajaa'u goonaa jenneen.
akka jaawus goonee jirra waadaas ni seenaa yeroo gabaabduu malee namtichi kun samitti tara ta'e isa qofa toon ta'in nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu hundi jechuudha maafi abbaa feete hin taane ilmaan waaqoo guutuu guddattee bakka geettee jirti ilmaan waaqoo guutuu addunyaan dubbistee himtee jirti amma addunyaan ka haasaa jirtu malli maaliidha Itoophiyaa sanii akkamitti tasgabbeesnaadha karri itti tasgabbeesnuun tokkoof tokko qofa tokkoffaa hatattamaan muummicha nafxanyaa kan aangoorraa buusuudha lammata irratti immoo jenneen kun waan warraan jenne si galee lammata irratti immoo jenneen haasaa tokko malee hidhamtoonni Oromoo ka akka Jawaar manaa bidhaati bahuu qabdii jenne sadaffaa immoo jenneen mootummaa kana abdiin anallee daatee qabsoo kana keessatti hirmaadha namicha kana yeroo afur argeen jira namooliin taa'ee haasa'ee shaayillee dhugee jiru kana yeroon isaa dabartee jirti kanaafiyyuu namni martinuu taa'eetiin Itoophiyaa jedhan tana akkamitti wajji jiraanna Oromoon yoo ka ta'eef yoo ka jaalatu referendamii article 39 isaatti fayyadamee itti vote godhee Itoophiyaa keessa ta'a yoo hin ta'u immoo akka nama biraatitti addatti bahee akka Eertiraatti jiraatee jedhama. Abiyyi ka godhaa jiru akkuma dhageettan lola kana jeeqomsa jiraa jiru kana ummata ximpanyaa yookiin raadikaalii ummata jedhanii godhaa jiraa jedhee odeessa. haa ta'u malee oduun isaas immoo takka bu'aan jirtu itti himnee jirra Abiyyi kan barbaadu sabaa fi Amaaraaf Oromoon Musliimaaf Kiristaan walitti haqaatu barbaada maa yoo jettan gaafsan addunyaa ijarraa buqqasattee jette akka waan inni hedduu irratti naga buusutti ilaaltee jette kun ammoo hin ta'u jennee jirra kaayyoon isaatiyyuu aangoo irra tursiisuu fi wanni inni godhaa jiru halkanii guyyaa Oromoof Amaara Musliimaaf Kiristaan walitti naquu barbaada kun ammoo hin ta'u jenneerra gaaffiin Oromoo hanga deebitutti Itoophiyaan dhiigaan ijaaramte tun diigamtee hanga ummanni Itoophiyaa guutuun akka isaaf tolutti yoo ta'e malee akka durii sanitti anatu sii beeka anatu sii dubbata anatu sii bulchaan hin ta'u ka Oromoo qofa ta'u hin ta'in ka dubartiillee hin ta'u isinitti beekadha kanaafuu nurratti nu geetti gabrummaan nurratti nu geetti ani nama marayyuu nan jaaladha of course maatii abbaa faadha irraa dhufee obboleeyyin irraa dhufee jedhe ofiif yaadu ofiif dubbachuu qabara ka abbaarra beeke falfala ka isinirra beeku tokko hin jiru asitti qophii kanarra kan yaamee jedhe warroonni obboleeyyan ka dhiiraa abbaa kiyyaa galatoomanii ka dubartiiti kanaafiyyuu jenereeshinii itti aanu kan guddisnu jenereeshinii hayyama gaafatu otoo hin ta'in jenereeshina bilisummaa Oromiyaa qofa otoo hin ta'in Afrikaa guutuu hiyyummaa irraa baaseetiin Afrikaa Ameerikaa kan dabarsuun godha galatoomaas niin jedha na uffalchaas niin jedha